Ameerikaa fi Iraan waliigaltee dhukaasa dhaabuu guyyoota 60tti waliigaluun isaanii ni yaadatama. Amma garuu tuqaawwan ijoo biyyoonni lamaan irratti waliigalan hamma jimaataatti akka ifan taane ibsamee jira. Gama biraatiin Iraan kan isheen barbaaddu keessaa tokko kan ta'e tarkaanfiin Israa'el Libaanos irratti fudhataa jirtu akka dhaabbatudha. Haa ta'u malee Benjaamin Naataaniyahuun akeekkachiisa pireezidantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp diduudhaan tarkaanfii fudhataa jira. Waraanni Israa'el kibba Libaanos keessatti dhukaasa haaraa akka bane maddeen oduu mootummaa gabaasaniiru. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gocha Israa'el qeequus Israa'el haleellaa itti fuftee jirti. Roobii jeetiiwwan waraanaa Israa'el naannoo Nabaatiyaa fi Alfaawuqaa fi naannoo qarqara Kifaar Teemneetti haleellaa tarkaanfii fudhachuu isaanii eejensiin oduu biyyaalessa Libaanos NNN gabaasee jira. Waraanni Israa'el dhimma kanarratti hanga ammaatti homaa hin jenne. Kanaan dura garuu garee hidhattoota Hezbollaa Iraaniin deeggaramu irratti xiyyeeffachuurraa booddeetti akka hin jenne ibsee jira. IDF waraanni Israa'el Kanada waliigaltee waraana dhaabuu Ameerikaa fi Iraan gidduutti godhamee gadi hin lakkifamneen garuu biyyi jaarsummaa gidduu deemaa jirtu Paakistaan waliigaltichi Libaanosiin akka dabalatu dubbatti jirti. Kibxata deengaddaa Tiraamp muummeen ministeera Israa'el Benjaamin Naataaniyahuun dhimma Libaanos ilaalchisee itti gaafatamummaa dabalataa fudhachuu qaba jedhee jira. Kora biyyoota G7 kan Faransaaytti gaggeeffamaa jiru irratti yoo dubbatu Israa'el Hezbollaa waliin yeroo dheeraaf lolaa akka jirtuu fi namoonni baay'een ajjeefamaa akka jiran ibsee jira. Erga waliigalteen Ameerikaa fi Iraan dilbata galgala labsameen booda Israa'el fi Hezbollaan walitti dhukaasaa jiru. Har'a haleellaan xiyyaarota waraanaa Israa'el Beeruut irratti raawwattee kan rokkeetii daangaa Israa'el irratti Hezbollaan dhukaasee haaloo ba'uuf raawwatame jedhamee jira. Raaqii waliigaltichaa xumuruuf taasifamuu irratti dhiibbaa uumees jira. Tiraamp yaa'ii biyyoota gurguddoo torban irratti Naataaniyahuun waliin hariiroo gaarii akka qaban kan dubbate yommuu ta'u garuu haleellaan inni raawwate akka hin jaallatinii fi innis baay'ee akka ture dubbatee jira. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kora garee biyyoota badhaadhanii G7 jedhaman irratti ani dursaadha jedhee jira. Erga Waashingteen fi Teheraan waliigaltee irra ga'uun beeksifame booda dooniiwwan Iraan boba'aa fe'atan 3 dhorkaa Ameerikaan keessa darbuun gara galoo galaanaa Oomaan deemuu isaanii odeeffannoon ba'an ni mul'isu. Sochiin dooniiwwan boba'aa Iraan gara alaatti ergitu suuta suutaan jalqabamuunis ibsamee jira. Dooniiwwan gurguddoo Heeroo Sekendii fi Diyoonaa jedhaman tokkoon isaanii boba'aa barmeela miiliyoona 2 fe'atanii karaa galuu galaana Oomaan keessa darbanii gara bahaatti yabaluu isaanii dhaabbileen odeeffannoo doonii hordofan ifa godhanii jiru. Kun karaan yeroo jirutti pireezidantii Tiraamp waliigalteen walhubannoo Ameerikaa fi Iraan mallatteessan yoo ittiin tolle Iraan irratti boombii akka roobsuuf dubbate jira. Tiraamp kana kan dubbate yaa'ii biyyoota G7 jedhamu Faransaaytti geggeeffamu cinaatti pireezidantii Masrii Abdul Fattah al-Siisii wajjin wal arguun ibsa waloon miidiyaaf kennan irrattidha. Waa'ee waliigaltee walhubannoo Ameerikaan Iraan waliin mallatteessitee ilaalchisee gaaffii gaazexeessitoota irraa gaafatameef deebii kenneen Tiraamp Iraan adaba hin godhattu taanaan itti dhukaasuutti akka deebi'u ibsee jira. Natti hin tolle yoo ta'e walitti dhukaasuutti deebina boombii mataa isaanii walakkaatti buusna jechuudhaan pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbate jira. Tiraamp ibsa kanarratti irra deddeebiin Iraan boombii niwukilaaraa akka hidhachuu hin qabne ibsuun waliigalteen Iraan waliin taasifame waliigaltee baay'ee gaariidhas jedhee jira. Gaggeessitoonni isaan dura turan keessumaa Baaraak Obaamaan waliigaltee Iraan waliin bara 2015tti taasise waliigaltee Iraan aangoomse ta'uu qeequun kan ammaa garuu Iraanitti luugama kan godhudha jechuun pireezidantiin biyya guddittii keenya addunyaa keenya bulchaa jirtu Ameerikaa Doonaald Tiraamp dubbate jira. Kun kanaan yeroo jirutti waliigalteen Iraan fandii doolaara biiliyoona 300 akka dabalatuu fi isa keessaa walakkaan kaffalamuu maddeen ibsan. Waliigaltee Ameerikaa fi Iraan gidduutti taasifame keessatti investimentii Teheraan keessa jiru dadammaqsuuf jecha doolaarri biiliyoona 300 akka ramadamu kana keessaa immoo walakkaan ol kan ta'u kennamuu isaa maddeen dhimmichatti dhiyoo ta'an Rooyitersitti himanii jiru.
waliigalteen Iraan fandii doolaar biiliyoona 300 akka dabalatuu fi isa keessaa walakkaan kaffalamuu har'aa kan gabaafame yommuu ta'u kaleessaa Ameerikaan gama isheetiin waliigaltee kana Iraan ijaa mallatteessiteef wanti kaffalamu tasumaan jiru jechuun dubbachuun isaanii ni yaadatama. Har'aa immoo walakkaan isaa kaffalameera. Teheraan waliigaltee akka mo'ichaatti beeksifattus lammiilee Iraaniif garuu waan murteessaa ta'uun ibsamee jira. Hoggansi Iraan waliigaltee hubannoo Ameerikaa waliin taasifame yaaddoo osoo hin taane akka bu'aa diddaa akkasumas injifannoo akka ta'etti dhiyeessee jira. Sun garuu dhimma falmisiisaa ta'aa jira. Biyyattiin waraana ishee cabse keessaa ba'aa jirti. Dinagdeen ishee dhiibbaa jabaa jala jira. Deeggartoonni Riippaabilika Islaamaa gariin ji'ootaaf Waashingiteen wajjin mariin taasifamuu sirrii miti jechuun mormaa turaniiru. Lammiileen Iraan biyya keessaa fi alaa mootummaa Iraan mormaa turan rakkoo uumame kana dhimma dippiloomaasiin hiikamuu osoo hin taane yeroo itti mootummaa geeddaran akka ta'e ibsaa jiru. Haala siyaasaa wal qooddaa kana keessatti Teheraan waliigaltee kana beeksifachaa jirti. Qondaaltonni waraanoo Iraan waliigaltee kana akka injifannootti lakkaa'ataniiru. Afyaa'in paarlaamaa Iraan Mohammad Baageerii Gaalibaaf akkasumas hooggantoonni Iraan biroo Iraan adeemsa dheeraa injifannootti ishee geessu fudhatteetti jedhaniiru. Pireezidaant Masuud Pezeshkian waliigaltichi yoo sirriitti hojiirra oolee rakkoo warra Iraan baay'ee hiikuun Iraanii fi baha giddu galeessaa keessatti addunyaa adda ta'e uuma jechuudhaan ibsanii jiru. Kun kanaan yeroo jirutti pireezidaantii ittaanaan Ameerikaa J.D. Vance qabiyyeen wayitaawaa waliigaltee Ameerikaa fi Iraan jimaata akka gad lakkifamu CBS News himeera. Waltaasistoonni lamaan Qaataarii fi Paakistaan qabiyyee guutuu Ameerikaan waliigaltichaa yeroo gabaabduuf maxxansuurraa akka of qusattu gaafachuu Vance himee jira. Har'a akka baafnuuf dhiibbaa irratti gochaa turre sababni isaa waliigaltichi maal akka hammatu uummata Ameerikaatti himuu feena jechuunis Vance dubbateera. Waa'ee gabaasa waliigaltichi Iraan deebisanii ijaaruuf doolaar biiliyoona 300 ni kaffalama jedhamu maal jetta jedhamee kan gaafatame Vance yoo Iraan amala ishee addunyaatti jijjiiruu feete malee wantoota akkasii tokkollee hin argine hin jiran jechuudhaanis ibsanii jiru. Hoggansi Iraan waliigaltee kana akka mo'ichaatti kan dhiyeessaa jiruuf ammoo Ameerikaa fi Israa'el galma isaanii ijoo waan hin milkeessineef ta'uu ibsanii jiru. Iraan akka booji'amtuu hin dirqisiifne. Riippaabilika Islaamaa Iraan aangoorraa hin buusne. Sagantaa niwukilaaraa Iraan waraanaan hin dhabamsiifamne. Hidhataa Iraan Hezbollaa waliin qabduus hin cabsine. Inumaa Iraan ammallee marii irra jirti. Libaanos dabalatee aara galfii qoqqobbii argachuuf mari'achaa jirti. Haa ta'u malee dhimmi kun hoggansa Iraan keessatti falmii irra jira. Miseensi paarlaamaa tokko koree nageenya biyyaalessaa hoogganuun waliigalteen kun Iraan kolonii Ameerikaa jala galchaa jedhee jira. Itti dabaluunis isa ajajaa hoogganaan olaanaa biyyattii ulaan Hormuuz akka hin banamne jedhan mari'attoonni moggaatti dhiisanis jedhee jira. Qeeqni kun sirnichaan alaa waan dhufe gatii hin taaneef murteessaadhas jedhee jira. Dhaaba nageenya biyyaalessaa hooggantuu kana jechaa jira. Ji'ootaaf miseensota paarlaamaa mataa jabaatan miidiyaaleen mootummaatti hidhata qaban akkasumas kanneen mootummaa deeggaran kun Ameerikaa amanuu hin dandeenyu jechaa turani. Kanas kan jedhaniif waraanni kun jalqabuun dura mariin geggeeffamaa turuu eeruunidha. Isaaniif waliigalteen Waashingiteen waliin taasifamu hundi akka balaa qabuttis ilaalama. haa ta'u malee sagaleen mormii amma qabbanaa'eera. Kunis waliigalteen akka taasifamu qaamota mootummaa olaanoo irraa ajajni darbu agarsiisa. Garuu tokkummaan guutuun jira jechuu miti. Dinagdeen dhimma wiirtuu shallagaa waliigaltee kanaati. Hoggansi Iraan waliigaltee kana ulaa Hormuuz cufuu fi buufataalee Ameerikaa haleeluun fedhii anniisaa naannichaa irratti dhiibbaa waraanaa gochuun akka dhufetti dhiyeessuu danda'a. Garuu dinagdeetu harka isaan micciira.
cireem waraana qoqqobbii dhorkaa dooniiwwan daangeffama gabaaboo ba'aa akkasumas qaala'insa gatiitu biyyattii fi lammiilee idilee muddaa. Maatii baay'eedhaaf waraanni kun moo'icha moo miti kan jedhu osoo hin taane gatii hir'isaa kan jedhuu fi waraana marsaa biraatti geessamoo hin geessuu kan jedhudha dhimmi guddaan. Pireezidantiin itti aanaa Ameerikaa JD Vance Iraan qarshii kaffaltoota gibiraa hin argattu garuu isa waadaa seentee yoo fiixaan baaste doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu akka argattuu fi qoqqobbiin akka salphatuuf himee jira. Kunis Teheraan waliigaltee kana hirkattummaa Ameerikaa jalaa baatee akka investimentii fi deebisanii ijaaruutti seentuu taasisas jedhaa jiru. Ta'us ammallee balaan jiru ifaadha. Waa'ee waliigaltichaa odeeffannoo guutuun hin baane. Mariin jimaata dhufuu Switzerland Jenevaatti akka ifa baafamu eegamaa jira. Dhimmoota jajjaboo kanneen akka gabbisa yuraaniyeemii Iraan akkatti mirkanaa'u haara galfii fi qoqqobbii ulaa Hormuuz ilaalchisee dabalataan Liibaanos ammallee dhimmoota mariin isaanii hin xumuramnedha. Biyyoonni lameen dhimmoota ijoo armaan olitti isinii kaafne kana jimaata fuuldura keenya jiru Switzerland Jenevaatti irratti mari'atu. Dhimma Israa'el irratti wanti mirkanaa'an hin jiru. Benjaamin Naataaniyahuun isa Israa'el kibba Libaanos keessaa ba'uu qabdi jedhamee kuffisanii haleellaa itti fufanii jiru. Doonaald Tiraamp dhimma Libaanos irratti ifatti Israa'el qeeqaa jira. Namoonni ajjeefamaa jiru jechuun yeroo waliigalteen taasifamaa jirutti Israa'el Beeruut haleeluu hin jaallannes jedhee jira. Hariiroon Naataaniyaahuu waliin qaban garuu ammallee bareedaa akka hin taane himeera. Teeraaniif atakaroon Ameerikaa fi Israa'el gidduu adeemaa jiru baay'ee gaariidha. Iraanis ni fayyadamti. Dhiibbaan Iraan bilisummaa tarkaanfii fudhachuu Israa'el walxaxaa taasiseera. Gama biraan waliigaltichas laafaa taasiseera. Israa'el Libaanos keessatti haleellaa yoo itti fuftee Iraan deebii kennuuf ni dirqamtis jedha jirti Iraan. Yoo Waashingten Israa'el hin dhorkitu ta'e Teheraan Libaanos waliigaltee kanaan haguugamteetti jechuun battalumaan qormaatatti seena. Yaada BBC Pershiyaan lammiilee Iraan irraa argateen moo'ichaa himachuun dhimma deeggarsa guutuu argate miti. Jiraataan tokko waliigalteen erga dhagaameen boodallee Israa'el haleellaa akka hin raawwanne sodaataa akka turee fi amantii akka hin qabne waliigalteen yoo mallattaa'e biyyattii bulchuunis sirnaan adeemuu isaa irratti shakkii akka qabu ibsee jira. Namni mootummaa mormituu biraan tarkaanfii Ameerikaan fudhatte kan deeggare yoo ta'u, Iraan keessatti jijjiiramni mootummaa hin taasifamne Ameerikaan maal milkeessite jechuudhaanis gaafata. Abdiin keenya sirni kun geeddaramaa kan jedhu ture. Dinagdeen Iraan ittuu dadhabuun alatti uummataaf maal fayyada? Mootummaan isoo hin jijjiiramne jechuudhaanis injifannoo Ameerikaan labsataa jirtu furshi godhee jira. Kanneen mootummaa Iraan deeggaran ammoo yaada biraa qabu. Hordofaan BBC tokko Iraan mo'atteetti waraanni kun qoqqobbiin kadhannaadhaan osoo hin taane aangoo fayyadamuun akka ka'u agarsiiseera jedheera. Kaan immoo waliigaltichi namoonni gara jiruu idilee isaaniitti akka deebi'an godheera jechuun garuu of eeggannoon ilaalamuu qaba jedhaa jiru. Waan yeroof taasifamaa jiru natti fakkaata garuu ammaaf iyyuu tasgabbii arganneerras jedhanii jiru. Riippaabilikni Iraan waliigaltee kana akka mo'ichaatti malee akka waan barbaachisaa ta'etti beeksifachuu hin danda'u. Lammiileen Iraan baay'eef milkaa'ina waliigaltee kanaa kan safaramu dhaadannoodhaan osoo hin taane dhugumaan waraana dhaabuutiinidha. Gatiin hir'achuu qoqqobbiin kaafamu muddama haaraa malee haala kanaan mootummaan to'achuu danda'us akka ijoo guddaatti ilaalaa jiru. Israa'el michuu Iraan kan ta'e Hezbollaa irratti haleellaa geggeessuu itti fufuu hordofee Iraan tarkaanfii waraanaa cimaa Israa'el irratti akka geggeessuu maltuu akeekkachiifteetti. Iraan Libaanos keessatti haleellaa waraanaa Israa'el hin dhaabbatu taanaan waliigalteen Ameerikaa waliin taasifnee danqamuu akka danda'uu fi irra deddeebiidhaan tarkaanfii akka fudhannu ibsina jettee jirti.
Amammoo Israa'el haleellaan hin dhaabdu taanaan tarkaanfii waraanaa akka fudhattu beeksifteetti. Iraan waa'ee Libaanos akka qaama waliigaltee Ameerikaa waliin taasifteetti ibsaa jirti. Qondaalonni Ameerikaa ammoo dhimmi sochii waraanaa Israa'el Libaanos keessatti taasisaa jirtu qaama waliigaltichaa akka hin taane ibsaa jiru. Erga Pireezidaanti Tiraamp waraanni akka dhaabbatu labsiyaas Israa'el kibba Libaanos keessatti waliigaltee dhukaasa dhaabuu si'a 84 cabsitee jirti jechuun Israa'el haleellaa kana hin dhaabdu taanaan haleellaa waraanaa cimaa ta'etu humna waraanaa Iraan irraa ishee eeggatas jette jirti Iraan. Kun kanaan yeroo jirutti Israa'el humna waraanaa ishee dirqama Libaanos keessaa baasuu akka qabdu Iraanitti dabaltee ibsite jirti. Afyaa'iin paarlaamaa Iraan fi waliigaltee Iraan bakka bu'uun waliigaltee Ameerikaa kan mallatteesse Mohammad Baagheerii Gaalibaaf mootummaa Libaanos waliin bilbilaan dubbachuu ibsuun Israa'el kibba Libaanos keessaa ba'uun dirqama akka ta'e dubbatee jira. Mohammad Baagheerii Gaalibaaf fuula teelegiraamii isaa irratti ergaa barreessan mootummaa Libaanos waliin marii taasisanii Libaanos dabalatee waraanni hunduu dhaabbachuu qaba jedhee jira. Iraan waliigaltee Ameerikaa waliin taasisteen waa'ee Libaanos ajandaawwan ijoo keessaa tokko ta'uu fi Israa'el Libaanos keessaa ba'uu irratti waliigaluu ibsite jirti. Qondaaltonni Ameerikaa garuu dhimmi Libaanos qaama waliigaltee Ameerikaa firaan akka hin taane dubbatu. Israa'el ammoo Libaanos keessaa akka hin baane ibsiteetti. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Naataaniyahuun kaleessaa ibsa kenneen loltoonni Israa'el Libaanos keessaa akka hin baane dubbate jira. Iraan ammoo waliigalteen Ameerikaa waliin taasistee Israa'el haleellaa Libaanos keessatti taasiftuu dhaabuu fi dhiisuu irratti hundaa jette jirti. Waa'ee Libaanos qaama waliigaltee Ameerikaa Iraan ta'uu fi dhiisuun hanga ammaatti ifa hin taane wanti barames hin jiru. Jimaata dhufu garuu magaalaa Jeeneevaatti oduu haaraan ni dhaga'ama. Waaqayyo nagaaf tasgabbii addunyaa keenyaaf nuuf haa buusu. Gaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kan hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan itti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu haala tokko tokkoon ol kan jettu irra kaa'adhaa. Like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nu qoodaa. Sa'aatii yartuun boodaa qophii wayitaaf gara biraan hanga deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.